السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتوا بليوان كينيا نجاك سني بقى نجاتاتني والله وان باينا ما قديش باين قدي باينا تلقامي عن فيديو أوكيمو صورة كسر رفتشي أرجين بيكوان بركنا كيس لقى والله باينا ما قديش وبليس كينيا عارفه علي حسين أكسمس وبليت كينيا أبسطو دلتوتا نانو هررجي بها مقالة كومبوشا أردادو ولا مكان تهاني kan amata ja'af bultiidhaan waliin jiraata turan akkuma feesbuukii fi miidiyaa garaa garaa irratti tiktookii irratti argaa turtan asiidii ilmoo lama waliin horatanii jiru tokko waggaa lama tokko waggaa afur jedhanii asiidii haadha manaasaa jismii fuula kana mataa kana guutuu itti naqee bade barbaadamaa jira. Obboleettiin keenya immoo mana taftee firasii wallaalchisee hin qabdu ejjisii tokko badee jira. Ejjisii tokko tafee jismiin sii kunni hundisa arguuna manuudha waan ta'eef lakkoofsa WhatsApp isiniif kenna. Ashama harka fuune akkam jirtu nagaa isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii alamtu nagaa keessanii nagaa kooti ani galata gooftaa. Viidiyoo biraatiin kun walitti deebinee jirra. Egaa viidiyoon nu itti walitti deebine viidiyoo kana dursa ilaaluudhaan dura warroonni maatii naaf hin taane sumaan maatii naaf taa'e akkasuma immoo viidiyoon kun akka nama biraallee ga'u laayikidha fi sheerii tuquu hin dagatinaa isiniin jedha. Hordoftoota chaanaalii kooti warroonni jajjabeessaa jirtan immoo iddoo takka galatoomaa dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo kana yeroon ilaalu dheengadhaadhaaf ta'iin kun kan ta'e baay'ee tokko keessi koo nagaddechaadha. Guyyaa keessatti yeroo keessatti wanti ta'aatii jiru keessattuu ijoollee ilmaan Oromoo kanarratti baay'ee ulfaataadha dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf. Ilmi namaa kun ammam akka bineensa argitan bineensa wayya. Bineensi ikkoo walii isaati deebi'eetu wal hin nyaatu barra. Namni haadha manaa isaa haadha manaa fuudhee ijoollee lama irraa argate dubartiin kun dadhabdee ciifti. Asiidii fideetu itti naqee fuula ishii kana jireenya ishii kana balleessuun maaliif barbaachise? Tarii rakkoon gidduu isaanii jira yoo ta'e rakkoo sana hiriyaa qabdi. Rakkoo sana furuu hin danda'ani. Akkasittiin asiidii itti naqeetu haadha manaasaa dubartii akkana bareedduu tana ija ishii tokko dhabdee jirti akkuma mubeen haasa'e jechaadha. Akkasuma kalee galgalarree mana mubeetti nyuun geggeeffamee jira jechaadha. Gargaarsi hedduun godhameefi jira jechaadha. Obboleessi kun asiidii irratti naqee waarrateetiin ofii isaatii biraa badee jechaadha. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Namni akkamittiin harkisaa hiixate haati manaasaa kun otoo waa tokko isa balleessiteeyyuu ta'ee isa baddalteeyyuu ta'ee haadha ijoollee isaa kana gara jabummaa akkamiitiin akkamumatti hiixatee waarratee asiidii dubartii haadha manaasaa kanatti gadi naqa. Ijoo nu shamarroonni jechaan fira hin qabnu. Firri keenya rabbii bichaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Siruma kun immoo viidiyoon kun baay'ee na gaddisiise jechaadha. Gochaan obboleettii kana gubbaarratti ta'e gochaa suukkanneessaa gochaa badaadha jechaadha. Maaliif garaa jabaatee ilmi namaa kun akka raawwii hin taane irratti raawwatu baay'ee tokko dhugaa rabbiiti baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif barbaachise yoo hin ta'u ta'ee faddaan hiikamuudha malee gargar ba'uudha malee akkasitti maaliif dubartii haadha manaasaa kana fuula ishii balleessa? Badee jira inni amma biraa. Asiidiitti naqee waarratee bakka isheen ciiftutti ishee rafte ishiin dadhabdee ala ulte deebitee waarrattee rafte gaashii gad ciifte inni gadi ciisuu ishee arginaan fidee asiidiitti naqee fuula ishii kana balleesse ija ishii tokko jaamse jechaadha. Kana. Abbaan manaa bara kana jechaadha. Hundammoo miti beeka. Keessa gaariin jira. Keessas kunoo badaan akkanaa kun jira. Ani gara jabummaadhuma akkanaa kana waanuma ittiin jennu waanuma dubbannu isaatu wallaalle yaa obboloota ko. Kunimee amma dhugaa warri gaalatti galirree gale
warrumti ittiin galle amma viidiyoo kana yeroo laale. Ittuma siqeetu gaa'elatti hin gala jechuun ofamanii tobee baay'ee ulfaataadha bara. Iyyoo dubartii jechaan haadha manaati, haadha ofiiti, haadha ishii keessaa gadi baansani bar dubartiin. Gara jamummaadhaan hoggaa akkasitti waan hamaa kana irratti hojjetan, hoggaa fuula ishii balleessanii jireenya ishii balleessan. Ikkoo kun qixxee ajjeesete bar. Qixxee ajjeesete fuula ishii balleesse. Asiidiin kun fuula ishii balleesse, iji ishii tokko badeera. Dubartii tana iji ishii tokko badeera. Ofiisaatii immoo garuu barbaadamaa jira hin qaba. Yoo qabames immoo wanti inni godhu maaltu jira? Mee wanti inni godhamus hin jiru. Ashii badeera, fuulli ishii badeera, iji ishii badee jira. Maalumanni wantumti akkanaa kun? Maaluma wantumti akkanaa fidu kun? Wanti kana qixxee walirraan ga'uu fidu kun? Wanti kana qixxee ija walii balleessuuf fidu kun? Maalumanni jara name? Maalumanni mee kana hidhaame rakkinuma ijoollee keenya keessattuu ijoollee keenya Oromoon waasaan beekan. Maal ijoo warri dhirsaaf niitii kun akkana maa wal jibba? Deeguma nuuroon miririi ta'eefillee deeguma nuuroon akkanatti badaa kana ta'eefillee maalan akkatti biyyi wal jibbu ijoo? Gaa'ela hin heerumina, warri gaa'ela hin naamne hin heerumina. Dhiisa kophaa keessan jiraadhaa fataa jedhaati. Warri gaa'ela dhaabdan immoo maal gootu akkuma hiree keessanitti jiraadhaa. Gaafa carraa sinirra fidee akkasiin godhe kataataa siniin maal gootu? Wanti godhamu hin jiru. Fedhina heerumuma isaatu naqina ittuma ishii dhiisaa manuma maatii keessanii ta'a. Jireenya mataa keessanii jiraadhaa. Ani kuni maaluman jedhee bar? Maaluman jedhe maaluma dhageenyaa ijoolle? Yaa hizbii keenya maaluma dhageenyaa? Maaluma argaa oollaa? Maaluma argaa oollaa? Bineensa ta'e namni bineensa ta'e bar. Odoo mana isaa bira ciisu bukkee irratti waan namaatti yaada bar. Kana keessa geenye bar. Wajjiniin jiraate taadha manaa isaa siree irratti kan qurtu keessa geenye be. Qixxee ajjeesati maarree kun? Haadha ijoollee isaati, ijoollee lama deessee fi jirti. Gakkana godhu. Tarii inaaffaa yoo ta'e, waa tokko irratti argee yoo ta'e, waa tokko irratti dhaga'ee yoo ta'e, dubartii sun badduu yoo ta'e, hiriyoota isaatti matee, hiriyaa ishiitti matee, wayin ishumas teechisee ittiin himuu. Amma akkanatti ija ishii balleessu. Amma kakatti balleessee niitii godhatamu maalidha kaa? Silaa hoo akkamidha waassa? Kuni waan nama dhibochaadha, waan siruma isaa nama jibbisiisu joo. Waan akkanaa moo sirumaan argineen waan akka nama jibbisiisu jechaadha. Maaluma inni hin jedhee bar? Maaluma dhaloonni ijoollee seexanumaan sammuun guutame baqqaa akkuma harkinitti wal miidhuu bichaadha bar. Wal ajjeesuu bichaadha be. Aboon irraa gattaa dubartii irratti waan hamaa hin yaadina. Dubartii irratti waan hamaa hin yaadina. Dubartiin baattuu jiruu keessaniiti. Dubartiin utubaa mana keessaniiti. Dubartii irratti waan hamaa hin yaadina. Dubartii jechaan dandeessuudha. Hundumaa dandeessee si wajjin jiraatte. Gaafa dhabdus si wajjin jiraatte. Gaafa qabdus si wajjin jiraatte. Dubartiin lafa rakkootti dhiira gattee hin deemtu. Oduu akka kamiyyuu ta'e, oduu maalumayyuu ta'e, dubartiin dhiira gattee lafa rakkootti gonkumallee hin deemtu jechaadha. Haala kam keessatti wajjin jiraatti. Dhiirri garuu gara jabunni isaa kana kan laala ijoollee kana jechaadha. Akkana godha dubartiirraa harka keessan kaafadhaa warri waan akkanaa hojjettan. Kanaafuu waan akkanaa kun badaadha. Rabbiin sinaa oolchu, balaa akkanaa kana sinaa oolchu. Maalin jedha reen wayyoo ani fuula ishii san argee Yesuus akka nama sodaachisu. Wayyoo cilaattessee guggubee fuula ishii balleesse. Rabbiin siif haa dhiisu. Maadhaan na baaruu hin danda'u koo. Ani na baaru maalifiin hin argata gatiisaa qonnaa ishiidhaaf safare kana ofiifis deebisee safarata. Inni harka ija ishii balleessee miti isas immoo namoota ija isaa balleessa. Inni kun beekamaadha. Kana waan dhaggeeffattaniif galatooma isiniin jedha. Hordoftoota chaanaalii kootii warroonni asumaan maatiin haa ta'uu hin dagatinaa. Yeroo gaarii naaf qabaadhaa. Chaaw.